Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Yeroo darbee chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti hafuurri addaanyi warquu akkamittiin akka inni jireenya gaa'ilaa keessatti dhiibbaa geessisuu fi amaloota isaa waliin ilaallee turre. Keessumattuu hafuurri addaanyi warquu jedhamu kun shittoo fi ixaana foolii gaarii qabu, kan jaallatu, akkasumallee faaya garaagaraa kan jaallatu, warqii baay'inaan kan jaallatuu fi dubartii bifaa fi miidhagina qabdu irratti akka isaan gaa'ilan godhanneef, akka jireenyi isaanii hin qajeelleef xiyyeeffannoo guddaadhaan kan isaan irratti hojjetu ta'uusaa bal'inaa waliin ilaaluun keenya in yaadatama. Warreen hin dhaggeeffanne yookiin immoo hin baranne yoo jiraattan chaanaalii dhangaa lubbuu irraatii ilaaluudhaan gochaan hafuurri hamaan yookiin immoo hafuurri addaanyi warqu kuni gadi fageenyaan inni gaggeessu taasisu maal inni kan jedhuu fi jiruu fi jireenya keessan keessatti wantoota isin mudate wajjin wal bira qabsiistanii akka ilaaltan isin affeera. Har'a immoo hafuurrumti addaanyi warquu kuni jireenyi gaa'ilaa akka carraa ta'e yoo milkaa'ellee jechuudha. Qabsoo hafuuraa hedduu keessa darbuudhaan namni gaa'ila isaa yoo bu'uureffatellee namni hafuurri kun isa qabe yookiin immoo namni hafuura kanaan qabame yeroodhaan booda hafuurri kun akka gaa'illi isaanii diigamu, jireenyi gaa'ila isaanii akka addaan bahu dhiibbaa gaggeessa jechuudha. Addaan baasuudhaaf immoo tooftaa itti fayyadamuu qaba jechuudha. Tooftaa akkamitti fayyadama kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana booda dubartittiitti nama dhiyaatu fakkeenyaaf erga gaa'ilaa gaggeessanii booda yookiin immoo walitti dhufeenya uumanii booda nama dubartittiitti dhiyaatu yookiin immoo hiriyaa gaa'ilaadhaaf jecha dubartii sana nama barbaadu miidhaan inni irraa hin geessisu bowwoo mataa walirraa hin cinne, bowwoo mataa walirraatii hin cinne yookiin immoo hadda hin cinne itti gadhiisa jechuudha namichatti. Namtichi sammuun isaa yeroo hunda bowwoo mataadhaan ni dhiphata jechuudha. Kan walirraa hin cinne mana yaalaa dhaqee yoo qoricha fudhatellee kan isa dhiisuu hin dandeenye yeroo dheeraadhaaf kan walirraa hin cinne bowwoo mataa sanaan akka inni sammuun isaa dhukkubu, akka sammuun isaa dhibamu taasisa jechuudha. Inni biraan immoo bokokuu garaati jechuudha. Nyaata nyaatee osoo hin nyaatin garaan isaa ni bokoka. Garaan nama sanaa gadi hin galu jechuudha. Akkasumallee ni adoocha jechuudha. Qaamni isaa akka adoodu godha. Dhiphisuu fi kanneen kana fakkaatan amala rakkisuudhaan yookiin immoo amala rakkisee yookiin immoo aarsee irraa ittiin ari'u keessaa tokkodha jechuudha. Gaafa dubartittiitti dhiyaatedha kan inni kana godhu jechuudha. Bowwoo mataa itti gadhiisaa, bokokuu garaa akkasuma adoochuu fi dhiphisuu fi aarsuudhaan jechuudha. Dubartittii irraa akka inni fagaatu, akka inni addaan bahu yeroo ishee bira dhaqe fayyaa hin argatu. Haala amma jenne kanaan dhukkubsata. Gaafa ishee irraa addaan bahe immoo ni fayyaa, nagaatti deebi'a jechuudha. Kanaaf mannaa jedhee dubartittii bira hanqata. Kanaan booda gaa'illi isaanii, jireenyi gaa'ilaa, jireenyi jaalala isaanii akka addaan citu taasisaa jechuudha. Inni biraan immoo balaa qaama adda addaas itti guddisa jechuudha. Qaama isaa iddoo adda addaatti balaan akka uumamu taasisa. Sababa dhukkuba garaagaraatiin akka inni rukutamu ta'a. Miidhaan garaagaraa akka inni irra qaqqabu, balaan inni hin yaaddanne yookiin immoo balaan dingataa yookiin tasaallee akka isa mudatu taasisa. Qaalluu xoqaar fakkaatu yoo ta'e immoo jechuudha. Hafuurri kun addaanyi warquudhuma ta'ee gosa qabu qaalluu xoqaar yookiin immoo gurraacha jechuudha. Xoqaar jechuun waan dukkana, waan gurraacha kan jaalatu. Yoo isa kan ta'e immoo hinaaffaa isaa irraa kan ka'e lubbuu isaa balleessuu hanga danda'utti ni ga'a jechuudha. Lubbuu isaallee dabarsuu danda'a jechuudha. Tasaa akka inni boqotu yookiin immoo akka inni du'u balaan tasaallee akka isa mudatu gochuu hanga gahutti humna kan qabu hafuura hamaadha jechuudha. Kan biraan immoo jechuudha hafuurichi yeroo mul'atu isheetti yeroo irribaa
yookiin immoo fakkeenyaaf gaafa isheen raftu jechuudha yeroo hirribaa arguu fi qaqqabachuu kana malees halkan harka yookiin ciqilee ishee irratti hafuuricha sana arguu dandeessi jechuudha. Keessumattuu jechuudha guutumaa guututti ishii booji'eera ishii qabateera taanaan gaafa raftu abjuudhaan sirriitti itti mul'achuu danda'a jechuudha. Hafuuruma ta'ee waan gurraacha fakkaatee itti mul'ata itti dhufaa ijaan ni argiti jechuudha. Gaafa itti dhufu gaafa itti dhiyaatu kana ni argiti hafuurichuma jechuudha. Dubartiin kun guutumaa guututti qaama ishii gaafa to'atu isarras darbee gaafa raftu jechuudha ciqilee harka ishii kanarra jechuudha akka nama wajjin raftee jirtutti irra ciisa. Yeroo kanatti jechuudha gaafa irra ciisu kana nama itti fakkeessa nama itti fakkeessuudhaan kan inni irra ciisu garuu arguu dandeessi bakka guutumaa guututti. Yeroo argitu kana garuu dubbachuu itti dheekkamuu ofirraa dhorkuu hin dandeessu. Gaafa hafuurri hamaan kun bifa kanaan itti mul'atu egaa ni cinqamtii ni dhiphatti sodaa hedduu keessa galti jechuudha. Yeroodhaan booda immoo hafuurichi dhiisee gaafa deemu nagaatti deebiti jechuudha. Gara kanaatiin keessumattuu jechuudha dubbachuuf illee baay'ee kan nama gaddisiisu karaa kanaatiin dubartoonni baay'een saalqunnamtii hafuurichi jaalatu waan ta'eef abbaa manaa isaanii wajjin illee walitti dhufeenya yoo gochuu baatan fedhii isaaniiti jechuudha yookiin immoo saalqunnamtii yoo gochuu baatan fedhii isaaniiti jechuudha. Maaliif hafuurichi bakka sana bu'ee fedhii akka sana waan gaggeessuuf jechuudha isaan faana. Nama fakkaatee nama itti dhiyaatu fakkaatee yookiin immoo abbaa manaa ishii sana fakkaatee waan itti dhufuuf gochaan akkanaa waan irratti raawwatamuuf abbaa manaa isaanii wajjin jireenya akkasii gaaf gaggeessan illee dantaa hin qabaniif jechuudha fedhii isaanii miti jechuudha sababa adda addaatiin qunnamtii raawwataniin illee fedhiin isaanii hangam yoo raawwatan illee isaan hin gammachiisu jechuudha. Aga barbaade yoo jiruuf jireenya keessatti walitti dhufeenya uuman illee egaa abbaan manaa fi haati manaa gaafa wajjin jiraatan walitti dhufeenya garaagaraa ni uumama. Kana gidduutti jechuudha kana gochuudhaaf raawwachuudhaafis fedhiin qaban yoo raawwatan illee isaan hin gammachiisu jechuudha. Qunnamtii kanaatiin ijoolleen dhalatan immoo uumamaa fi yaadaan kan miidhaman ta'anii dhalatu jechuudha. Haala kana gidduutti fakkeenyaa fi adeemsa kana gidduutti ijoolleen dhalachuu danda'u. Fedhii isaa dhabduu rakkoon garaagaraa isaa jiraatu malee darbee ijoollee yookiin immoo firiin uumamuu danda'a. Firiin uumamu kun yookiin immoo ijoolleen dhalatan ijoolleen uumaman kun kan miidhaman ta'u jechuudha. Yaadaan kan miidhaman sammuudhaan kan miidhaman ta'anii dhalatu jechuudha. Gama biraatiin immoo ijoolleen dhalatan kun illee hafuurota daddabarsitoota budaa ta'uudhaan lubbuu nama biraa miidhu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen haala kanaatiin uumaman kun ijoolleen haala kanaan namoota akkanaa irraa dhalatan kun hafuura budaa kan daddabarsan ta'u jechuudha. Guutumaa guututti hafuurri budaa qaama isaanii to'ata jechuudha. Kanarraa kan ka'e hafuurri budaa keessa isaanii galuudhaan ija isaaniirra galuudhaan namoota biroollee ni miidhu jechuudha. Haa ta'u malee tokko tokko bakka ciisanii yoo dammaqan garuu fakkii hafuura hamaatiin ciisanii qalbii isaaniitiin yeroo yaadan balaa guddaa sammuu keessa galuudhaan sodaa guddaa ta'ee fi cinqamuu akkasumallee jechuudha jeequmsa keessa galchuus kuffisuus keessumaayyuu haala cinqii isaanii kana nama biraatti himuudhaaf waan qaana'aniif keessi isaanii akka madaa'eetti jiraatu jechuudha. Namoonni hafuura kanaan qabaman yeroo hedduu jechuudha gaafa ciisanii yaadan yeroo tokko tokko jechuudha fakkii hafuuraa ta'uudhaan yookiin immoo hafuuricha fakkaachuudhaan suuraa hafuurichaa fakkaachuudhaan itti mul'ata. Gaafa hafuuricha fakkaatee itti mul'atu immoo yeroo ciisanillee akka waan haammatanii ciisaniitti qalbii isaaniitti yookiin yaada isaaniitti dhufa. Kanarraa kan ka'e balaa guddaa sammuu isaanii keessa uumamaa sodaa guddaan ta'e qaama isaaniitti dhufa. Ni cinqamu ni dhiphatu jeequmsa guddaa keessa galu osoo hin beekinillee kufuu danda'u jechuudha. Dhaabbatanis yoo ta'an ta'anis yoo jiraatan bakkuma ta'an yookiin ka'anittis kufuu danda'u. Haaluma kanaan jechuudha cinqii dhiphama keessa waan galaniif rakkina isaanii dhiphina isaanii kana immoo waan qaana'aniif waan saalfataniif namootatti illee himuudhaaf fedhii hin qabaatanii kanarraa kan ka'e keessa isaaniitti maal ta'u dubartoonni baay'een madaa'anii kan jiraatan ta'u jechuudha. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalidha jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti akkuma dubbate hafuurri hamaan egaa lubbuudhaafis jireenya hin kennu fooniifis jireenya hin kennu lachuu kan miidhu mootummaa waaqayyoo irraa kan nama addaan baasu jireenya dhiphinaa namni akka jiraatu kan taasisu hafuura hamaadha jechuudha. Hafuurri kun baay'ee jiruu fi jireenya gaa'elaa gidduutti rakkoo kan uumu waan ta'eef egaa
Hafuura kana to'achuudhaaf kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Gaabbii galuun barbaachisaadha. Sagaduun barbaachisaadha. Fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun barbaachisaadha. Gara iddoo sabalaa adda addaatti deemanii hafuurota hamoorraatii bakka itti namni fayyutti deemanii fayyina ofii barbaaduudhaaf jecha yookiin immoo sakatta'uudhaaf jecha of cheek gochuun barbaachisaadha. Namni gaafa dhukkubsate mana yaalaa deemee akkuma mana yaalaatti jechuudha fayyummaa isaa mirkaneessuudhaaf of ilaaluudhaaf deemu. Nus eegaatii Waaqayyoo Gooftaan bishaan qulqulluu nuuf kennee eebbisee hafuura isaa irra bulchee nuuf kenne sana ani bishaan taliila isinittiin facaasa isinis immoo xuraa'ummaa keessan irraatii yakka keessan irraa ittiin qulqullooftu akkuma jedhu ittiin qulqullaa'uudhaaf gochoota hafuurota hamoorraatii ittiin qulqullaa'uudhaaf furmaata argachuudhaaf Waaqayyo irraa kan nuuf kenname waan ta'eef iyyuu itti fayyadamuu nu barbaachisaadha. Yeroo hittaan immoo hafuura shootalaayii dubbii barbaaduu fi dhala nama dhorku kan jedhu yookiin immoo dhala kan yoo argatanillee fakkeenyaaf gadameessa keessatti gaafa dhalli uumamullee ni baasa jechuudha. Hafuurri kun haala kamiitiin kan inni kana raawwatu kan jedhuu fi haala dhiibbaasaa fi akkaataa inni itti dhufullee wal qabsiisnee sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Har'aaf egaa amma kana yoo hubattan waa hedduu hubattanii furmaata hedduu argachuu dandeessu jedhee yaada. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Hiriyoota keessan biraa sheer gochuudhaan gahaa Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Usbaata Lexaabeer.